Shama harka fuunee hordoftoonni koo hordoftoonni YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessanuu YouTube chaanaalii Sabboontuu Shawaa jalatti kan argamtan hundi keessan akkam nagaa keessanii jirtu ani fayyaa kooti. Naara viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufe. Innis maaliin yoo jettan kireemii mataa keenya fayyadu እና akkasumas shaampuu akkasumas immoo zayitii kireemii waan akkasiiti. እና innis maal yoo jettanii መጀመሪያ kiinoo zayitii kana kun zayitiidha. Abukaadoo yookaan immoo joozal indii irraa hojjetama. Zayitii joozal indiiti akkuma argitan kana zayitiidha. Zayitii fasaashiidha, kireemii miti fasaashiidha. Na galgala yeroo rafuudha kaatanii mataa keessanitti naqattanii bakka filaadhaan bulleessitanii filtanii akkasumatti waan itti hidhattanii jechuudha. Shaashii itti hidhattanii itti raftanii baay'ee tokko gaariidha. Ofii kiyyaatti fayyadame waan argeefi. Inni kun immoo shaampuudha. Shaampuu faatikaa tuumirraa kan shaampuu tuumiti shunkurtii adii jechuudha. Shunkurtii adii irraa kan hojjetamedha. Shaampuudha inni kun ganama yeroo kaatan isa kanaan dhiqattanii yeroo maseetti tolee ganama yeroo kaatanis yoo ta'e galgala ittiin kana dibattanii itti hidhattanii shaashii itti hidhattanii raftanii ganama yeroo kaatan kanaan inni dhiqattanii yeroo kanaan dhiqattanii kaatan isa kana inni kunillee faatikaadhuma. Na kireemii kan itti dibdanii daqiiqaa 10 irra tursiistan jechuudha. Daqiiqaa 10 erga irra tursiistanii booda dhiqattanii sammuu bishaaniin bishaan dhiqattanii erga kaatanii isa kana kunis illee akkasuma zayitiin kun faatikaadha. Kunillee shunkurtuma adii irraa hojjetame jechuudha. Inni kunillee baay'ee gaariidha. Yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa kan ture. Na baay'ee mataa namaatiif gaariidha. Mataa namaa hin lasallasiisa. Isa kana kireemiin kun immoo kireemiin kun baay'ee gaariidha. Kireemiin kun immoo forooforii illee hin balleessa. Forooforii illee gaariidha akkuma argitan kana. Inna walitti maktanii isa kanaa fi isa kana walitti maktanii erga isa kana dhiqattanii kaatanii jiidhuma sanitti jechuudha. Akkuma dhiqattanii kaatanii jiidhuma sanitti isa kanaa fi isa kana walitti maktanii ittiin dibattan jechuudha. Jiidhuma sanitti itti dibdanii baay'ee sirriitti filtanii baxxaraa keessanii qopheeffattanii sirriitti filtanii achumatti jiidhuma san erga filtanii kaatanii bakka lamatti gongontanii yeroo barbaadaniif yoo tursiistan barbaadan guyyaa tokkollee ta'e guyyaa lamarree ta'e baay'ee mataa namaatiif lasallasiisarree. Kireemiin kun immoo mataa forooforii qabu turree baay'ee gaariidha. Isa kanaa walitti maktanii baay'ee mataa namaa lasallasiisa. Bakka nama firiizii godhe jechuudha. Nama firiizii godhe akkasitti bakka baay'ee tokko fooyyee qaba. Ofii kiyyaan itti fayyadamee argee isiniin jedhaa. Inni kun kireemii hammaamatii. Inni kun shaampuu erga kana itti dibattanii galgala dibattanii ganama shaampuu isa kanaan dhiqattanii erga isa kanaan dhiqattanii kaatanii kireemii isa kana itti dibdanii daqiiqaa 10 tursiistanii irraa dhiqitanii bishaaniin. Innaa sana booda zayitii isa kanaa fi kireemiidha. Inni kun immoo kireemii isa kanaan walitti maktanii itti dibattanii baay'ee filaadhaan anniisaa keessaa baastanii filtanii gongonattan bakka 2 haa ta'u bakka 3 haa ta'u na baay'ee tokko mataa namaatiif gaariidha. Zayitiin kunis shunkurtii adii irraa kan hojjetame. Yaa akkasuma shaampuu kunillee shunkurtii adii irraa kan hojjetame baay'ee faayidaa qaba. Ofii kiyya yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaan ture. Innaa isinis itti fayyadamaadha. Isiniin jedhaa baay'ee tokko gaariidha. Innaa yoo isinitti tolee koomentii jalatti yaada keessan naa barreessadha. YouTube chaanaaliin kiyya Sabboontuu Shawaa jedha. Innaa maatis walii taanaa maatii naataadha. Yaada keessan koomentii jalatti naaf ibsaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. turtii gaarii.